here. Come down, I'm sitting here. Wallolati nama moyet na fudhatan. Dhaggeeffadhu. Ati bar waan natti hin finne qabdu. Ati waan kan kee hedduun dandeeba. Shivani. Agartee ani akka inni godhu jiru. Shivani. Aboo deemas. Rachu, seriously? Okay, amani tamanna qaalitti afaan irraa usiise. Okay, yoo jettee immoo ittiin cabsa. Play karo, play, accept karo. I will play with my guy only. Sorry, Rachu. मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलूं. Afaan Arabaa ittiin dubbatu na ittiin dubbadha maal rakku. Shivani क्यों करते हो तुम ऐसा? यार मेरे को तुम्हारे साथ खेलना है. You are my guy, no? मेरा गर्लफ्रेंड तो वो ही है. राजू झूठ मत बोलो. हम सबके सामने बोला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ. झूठ नहीं शिवानी, झूठ नहीं, तेरी कसम शिवानी, तेरी कसम. राजू मुझको तेरी कसम शिवानी. राजू कितना झूठ बोल रहे हो यार तुम. बोला कितना झूठ बोल रहे हो. झूठ नहीं शिवानी. क्यों करते हो तुम ऐसा? Tell Maki we have 2 kids also. Tell her. Na Yamin. गेम मत दो ना. Maki na Yamin maane abdi sun. Kalas onu. Hadi. Arabaan nas dafartaati. मैं क्यों मैं सच दफरा नहीं किया जब मकान We have 2 kids. Maki we have 2 kids. No gir. Maki no gir. We have 2 kids. शिवानी I will be back. I will play with my husband only. Sorry guys. Yero baay'ee waan rakkistuuf qoy maakiin gashaa. Sagalee kan nas jeenga eessa. She mute godhi qoy sittan hima. Qoy Shivani give me 1 minute. Yero baay'ee na rakkisa isin. Yero baay'ee na rakkisa. I will play with my husband only. I will play with you. Sorry. With me? Yeah, you are my husband. I will play with you only. Sorry. I'm not your husband. Argite miti waan jechaa jirtu Raju, biyya Indiirraa. You are cheating on me, man. Haa isin maal afallatti jaim? Na jaallatti kaafii kenniidha kaafaki. Te ajaalatu gaa afaan Oromoo dadhabdeengi warra Ingiliffaa dubbatu natti fidde. Wayii nan beektu gaa isin nan beektu barri tiimire etiimi. Afaan Hindii beekti isheen maal jedhee? Ani shantii Jawaar Mahammad ta'uu kiyya tiimii siin jee etiimi. Bamala fi Zubair Janal. Gir. Haa gir naan jetti. Lammaffaamoo suuraa kubbaa qabdu gootee teessi. Okay. Charger waan qabeef. Kono. Maal sirra barsiise? Maal sirra barsiise? Si fakkaata mucaa. Dhugaa baay'ee si Akka maqeessa dalagaatee beektamii sirna. Ani waan maaliif waan wayii. Jaani poosti nu godhanii dhiisi. Aan sirraa hin aarre dhiisi wallahi. Yoo suuraa kiyya godhe maal ni beekta suuraa kan kiyya yoo godhe ni hidhamaa jaani. Obboleeyyan kiyya kiisee nan argina ana shabbaariidha. Leetire jinjanaanidha. Maali mudata. Maali godhatee ni hidhamaa dhiisini. Maaliif kanallee taatu hin beektu akkamii kan siyaasaa kana xiinxaluu oolte naan jedha. Eddaanoo akkasii dhiisee. Kooblaan najjeessa wallaahi. Eddaanoo akkasii ajara keenya. Ay maakira macara kana konne. Aluma jedhanii profile picture yoon godhe maatiin ilaaluu mala, maatiin na gaafachuu mala. Amma laa dhaggeeffadhu. Balance godhe okay balance yoo profile na godhatte maatiin kan kee oh my god
Si acaba ane Oromooti maatii seenamni na jibbu hin jiru. Si galee garuu hidhamuu dandeessa akka amma xiinxaltoonni TikTok kan mana keenya jalaa dhufanii yaada naaf laatanitti fataa namoota dhugaa miira keessaa na baastan galatooma amma ni adabamtaa jechuudha. Ara guys, baqannan manuma No. Okay. Tokkoffaa ni gangalatta. Akka abbaa kiyya Dr. Asli gangalchuu turte sanitti. Maaki ugaara diyaarteetta. Ni gangalatta. Maati si galcha tokkoffaa. Tokkoffaa ni gangalatta. Lammaffaa mataa dhaabbatta. Lammaffaa mataa keetiin dhaabbatta jechuudha. Ani maaki raachuudha bar. Ati. Ani raachuudha bar. Ati raachuudha kai. Sadaffaa shawara gali. Maaki ani raachuu keeti bar. Ati raachuu keeti. Deem shawara gali. Raachuun kee mataadhaan dhaabbattu? Haa dhaabbatu. Haa takka lamoo akka ababaa akka biqiltuu Abiy Ahmed dhaabu sanitti dhaabbadhu. Wanti hin taane garantinii kootti fassasa lakkii. Naaboo deemaa fassasu. Duraan fassasee jira deem. Shaaworii seenii kan jette yeroo uffata koo baasu 6 baakiin namni arguufi. No amma laqoosa. Kanaaf aartee ni goota. Hingot. Profile picture hingot. Kanaaf aartee. Ana bolesa ke banka diati profilan dan nama t-shirtin tolfame fa kanko adda hingot kanaaf aartee. Adi badu adi t-shirtin adi t-shirtin rachu lagi badu adi t-shirtin santetif seridanti jette tolfatte ufat adi t-shirtin le na ufatani jiran Oromoon shi sigalemi mata anda hingot and then got it. Badu wala lejra kala sarra. Inga Mali rafazita. Wayne rach. Eshi maki. Ana rati rata kas garaja baten. Garaja batti akkana. Rafazita mas mata dhaabatu tinjirtu. Ani oto fikiri. Rafu jirta. Profile picture miti nafsi ko si finkengu. Rafaa ammallee rafuu jirta si galee. Kanaa cala kamitanta. Ndoo kanaa cala. Namni si haasinu hin jiru dhisi amma. Dhisi maakitti buutee taanaan namni si rifatu. Dhaabbaddu mataan. Ammas deemee dhaabbadhu. Dhaabbaddu yoomin geessi hin jee. Oromoon garuu kanan argashi. Malta akkaataa nu taana warra seenaa dabsee nama galabatee. Geeffadhu siyaasa akkanaa dhiisaa seenaa dabsee naan jechaa jirta. Wallee akkanaan irratti hin baasiin. Eenyu seenaa dabsee seenaa diirsina malee nuti. Seenaa dabsitee toora na galabatte akka waan baay'een jennetti seenaa dabsitee na galabatte. Rakkoon qabu. Hingaawushi. Wallee kun Oromoo anaaf jiraachuun kalas. Kan dhageenye dhagaa. Kan dhageenyeef dhageessisa. Guys, filaaworii takka naa kenna. Asuu jira. Naa galeera. Haasa'e. Goobes. Filaaworii takka naa kenna. Filaaworii takka naa kenna. Ani haadha hundaa olii miti Oromoo kiyya maal ta'a? Amma si fuutanii hara mata kiyya dhiisaa kan dabbara. Wallaahi dabbara Oromoo kiyya. Hai waa hunda dandeenye jira. Waa hunda dandeemi. Amma immoo fuutanii no hin ta'u akkanni. Kun sirrii miti. Haadha hundaa wallaahi. Maki is cheating in you. Laalaan jira kun hodda silaa silkii haasofti.
Ani maal yani ofii koo taamaanyii ta'uu kooti waan. Oromoon isaa beeku sanii fide. Oromo boys hundi keessan warri magaalaa hundan akkan guyyaa filannoon keessan bishaan dahabaa biyya bareeddu irraa ilma Oromootiin oomishame haa ta'uun dhaamsa dooktoriiti jechuudha. Maaliif kana booda bishaan dahabaa yeroo dhugan dhukkuba akka garaa kaasaa, utaalloo, quufa mormaa, ambeebaa waan garagaraa irraa bilisa taatan jechuudha. Kana booda mana yaalaa Doktor Naafiyaa dhufaallee Naahon faallee anallee na rakkiftanii jechuudha amma. Obboleessi keenya kuni eenyu jetta maqaan isaa? Buruka addunyaa. Buruka addunyaa amma buruka addunyaa nutiyyuu uummata Oromoo qofa osoo hin taane nu warra doktorootatu nu gargaara jechuudha. Maaliif halkanii guyyaa gara kaasadha maarreedha na ciniina na dhukkuba jettanii nutti dhuftanii biizii nu gootan. So intabi'u ala haalakum jettee arabni of eeggannoo godhaa jedha. Kanaaf fayyaa keessaniif filannoon keessan goldi watar haa ta'u bishaan dahabaa jechuudha. Amma hiika hin beektaniif malee sila amma irratti wal fixxan. Amma lolli addunyaa sadaffaan ka'a osoo addunyaan waan kana dhageette. Bishaan daaba yeroo daabni mormatti godhatamu, qubatti godhatamu, yeroo mushirroon lamaan wal fuudhu, daabni waan bitamuun dhabamee aartidhaan wal fuudhamu kana ilmi Oromoo bishaan warqiin oomisha jechuudha. Goldi watar jechuun እንደዛው ነው. ማለት ሲን እንግሊዘኛ ከነም ቤተር ኮረኮን ኦሮሞ ከናፍ ጀባ ኦፊን ጀበፈነ ጊዜ ወሪ ከሰን ተማራ እንግሊዘኛ ሲንደለራን ኡታልተሪ ለፈዲተን ያሰን ሶገናፊ ፊላኖ ኢልማን ኦሮሞ አማቦዳ bishaan daabaa haa ta'u kanaaf yeroo baay'ee wanti abbootii qabeenyaa kenna badas haa ta'u jabas haa ta'u jabaa kenna nama kenna jabeeffadhaa mana nyaataa nama kennaa irraa mana uffataa nama kennaa irraa mana dhugaatii nama kennaa irraa waan fayyadamtan bittaa gurgurtii Oromoon ufii walitti haa bitu ufii walirraa haa gurguru wanti nu jennuufi kanaaf isinii galee kanaaf ti fayyada namni kee bakka kamittuu yeroo kamittuu si fayyada. Amma booda Oromoon soodara minaamin jechuun dhiisee kun soodara bira darbee soodara qaamaan xiqqataani dahabaa jechuudha. Bishaan warqiitiin dhuguu bira taree sadarkaa ittiin dhiqatu ture ta'uuf deema waan ta'eef jabaadhaa bakka jirtan hundaa keessattuu daldaltoonni warri suuqii garagaraa qabdan manni nyaataa garagaraa hundi keessan yeroo fidattan bishaan goldi kana filannoo keessan haa ta'u murteessaadha uummata bira ga'uuf isin jechuudha. Aadmaa gootanii isuma yoo gurgurtan. Watar gisee jettee isiniin bu'aa gisee jettee warra lolan isin jette abbaan kun namni kenna kadaadha kana bara dhuguurii isin yoo nallaan yoo ta'uu fi baate boondar adeemu jechuudha. Warri waa gurgurtanillee jechuudha. Kanumaan isiniin jira akka dooktorii keessaa nama isin jecha hoggaa deemu torbanyaa dhudhugu jiree lafa tokkotti dhaabbataa jiruun fayyaa keessaniif xeeninnatti keessaniif. Xeeninnatti keessaniif fixadheera. Ulfaadhu galatoome dooktorri dhaamsa ajaa'ibaa dabarsiteera.